Keessummaan keenya irraa Dr. Sabit Mohammed Nur jedhamu. Dr. Sabit Mohammed Nur sabi specialistii urologist jedhamu yookiin immoo ogeessa yaalaa baqaqsanii yaaluu kalee ujummoo fincaanii afuuffee fincaanii fi qaama saalaa wal qabatan irratti isaanii wajjin turuudhaaf tokko dhukkuboonni akka kanaa yaalii argatanii fayyuu ni sirratu wanti jedhu hawaasa keessatti baay'ee dhibbaadha. Insalfatas immoo hawaasni kee I don't know naannoo qawaayee qaannoo qaama saalaa wal qabatu dubbachuu irratti baay'ee salphata. Kanaaf yaada kana kaasuudhaaf kaasee sababa garaagaraa irraa wanti garaagaraa irra bu'ichituu danda'a. Akkuma beekamu immoo yeroo darbee haadha warraa tokko ta'e kan jedhus jira. Gaabbii cimaa keessa seenanii post crime wanjala booda gaabbii cimaa keessa seenanii qaama sana hanga ofirraa muruu taasisa treatment fudhachuu danda'u. Gaabbii keessa seenanii gaabbii cimaadhaan qaama isaanii ofirraa muruu ni sababa kanaan kan ka'e kan irraa muramee jira. Irraa citee kan yaadi gooniif ni jira. Sababii ciniinaa irraan kan ka'e jechuudha. Kan biraa keessiin kun fakkeenyaaf amma keessiin qaamni saalaa sababii qaamni saalaa dhiiraa sababii garaagaraan kan ka'e cituu danda'a jennee irra kaafteerta. Sababa baay'ee kaafte baay'ee bal'inaan akka hordoftoota keenyaaf ifutti mee dhiibbaa akkamii namarraan geessisaa yeroo akkamii mana yaalaa deemuu qabu akkasumas immoo yaaliin isaa maal fakkaata mana yaalatti yaaliin isaa jira. Odoo hospitaala dhufin piri hospitaal fi erga hospitaala dhufee maal argachuu danda'a waan jedhudha. Qaamni saalaa kun waa sadii hojjeta. Yaalii baqaqsanii yaaluu kan jedhuun yaalamuu danda'adha. Fakkeenyaaf qaamni saalaa dhiiraa irraa citu yoo bade yookiin immoo yeroo jedhame kana gidduutti mana yaalaa ga'uudha yoo baatan. Yaaliin biraa jira fakkeenyaaf namni kun amma yoo katisaatee qaamni saalaa irraa cite sun yookiin immoo kan irraa cite irraa badeera yoo ta'e namni kun akkasuma hafuu danda'a yookiin immoo yaaliin biraa kennamu jira gama ogummaa fayyaati. Yoo akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa kun YouTube channel keessan odeeffannoo fayyaa dhimmoota garaagaraa irratti mana keessan teessanii kan ittiin argattanidha. Yerootti odeeffannoo fayyaa dhimmoota garaagaraa irratti simbiraan ga'aan turuun keenya ni beekama. Arras akkuma beekame sagantaa fayyaa dhimmoota daratti haasa'uudhaaf keessummaa qabadhee dhiyaadheen jira. Keessummaan keenya irraa Dr. Sabit Mohammed Nur jedhamu. Dr. Sabit Mohammed Nur sabi specialistii urologist jedhamu yookiin immoo ogeessa yaalaa baqaqsanii yaaluu kalee ujummoo fincaanii afuuffee fincaanii fi qaama saalaa wal qabatan irratti isaanii wajjin turuudhaaf murteessinee jirra. Egaa Dr. Sabit Haramaya University akka gargaara profeesaraatti akkasumas immoo akka sabi specialistii dalagaa jiru jechuudha. Hospitaalas hojjetu university barsiisu. Kanaaf isaanii wajjin turtii yeroo gabaabaa goonu kana amma xumuraatti akka nu hordoftan kabajaan isin gaafanna. Amma xumura sagantaa keenyaatti wajjin hin turan. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan beektan. Ayyee baay'ee galatoomii. Egaa akkuma beekamu Haramaya University irraa hojjetta. Akkasumas immoo hospitaala University Youth Fund Comprehensive Specialized Hospital jedhamu irraa akka hojjettu qoban qaba. Har'a dhimmoota garaagaraa irratti keessumaati dhimma ogummaa kee wal qabatu irratti hawaasa keenyaaf odeeffannoo bal'aa dhiyeessuuf dhiyaannee jirra. Yeroo baay'ee namoonni baay'een rakkoowwan naannoo qaama saalaa wal qabatan keessumaa fakkeenyaaf amma congenital anomaly kan jennu yookiin immoo uumamumaan sababa garaagaraa kan kee rakkoowwan garaagaraa naannoo qaama saalaa mudachuu danda'a. Namoonni baay'een mana yaalaa hin dhufan akkasumas immoo dhufuu sodaatu. Mee dhimma kanarratti waan jettu qabda? Dhugaadha uummati keenya dhukkuboota uumamaan dhalli namaa irratti mudatan irratti hubannoo gahaa qabanii waa hedduutu jira. Kanaaf tokko dhukkuboonni akka kanaa yaalii argatanii fayyuu ni sirratu wanti jedhu hawaasa keessatti baay'ee dhibbaadha. Lammaffaa aksesiin argatan wantoota akka kanaa sirreessuuf haakimoonni jiran bakka adda addaatti gahaa miti kan jiran magaalaa gurguddaa keessa jiru achi dhaqanii argachuun baay'ee rakkisaa ta'a. Sadaffaa informeeshiniima kanaayyuu wantoonni akkanaa dhukkuba jedhanii dhukkuba fayyu jedhanii yaaduu dhiisuu dadhabuurraa ta'uu danda'a. Wantoonni akkanaa kennaa waaqaa ta'anii yaaduu danda'u. Sababoota adda addaatiin egaa namoonni kana malees immoo kan biraa tokko tokko ijoollummaa irratti yeroo ijoollummaa maatiin otoo hin argin yeroon jalaa deemee namoonni erga guddatan booda qaama saalaa irratti wal mudate kan maatiitti himuuf akkasumas nama biraatti himuu yeella'u irraan kan ka'e namoonni baay'een iddoo gara mana yaalaatti hin dhufnee fi hin yaadamin hafu.
sababoota adda addaati kanaaf wanta akka kanaa gara fuulduraatti yoo mudate informationii gahaa ta'e odeeffannoo gahaa ta'e uummataan ga'anii wantoonni akkanaa yaaliidhaan baay'ee sirrachuu akka danda'an wantoonni akkanaa uummata keessattis baay'ee koomanidha baay'ee beekamoodha akka fiildi keenyaatti parsantii hanga 30 kan ta'u wantoota akka uumama akkanaatti rakkina akkanaatti kan yaadamanii baqaqsanii duraan kan yaadaman yaalii gahaa argatanii sirrachuu ni danda'u kanaaf namoonni waan akkanaa mudatan ollaattis naannootti soo jiraate gara yaalaa dhufan wallaansa gahaa argachuu ni danda'u jedhama. Maaliif hin kaase kan yeroo baay'ee amma yaada bal'aa kaafte namoonni baay'een kan isaan yaadan keessaa tokkoffaa akkuma jette maatiin ijoollee isaanii hin ilaalan asirratti akka fakkeenyaatti kaasuu yoo hin barbaade even nama firii cinaanii kan daa'immanii yeroo inni itti gadi bu'een dhalan yookiin immoo garaa keessatti afu jira. Kanaafaan ilaalan maatiin erga guddatanii booda namni waggaa 15 ta'e yookiin immoo namni waggaa 9tti na qunnamee jira. Wanti namoonni gaaffii kana gaafatan sinis waan ta'e iluu si qunnameera jedhee yaadde dhimma kana irratti. Kanaaf hawaasni keenya akkuma jettee mana yaalaa dhufee yaalamuudhaaf yaaliin isaas waan jiru se'uu in saalfatas immoo hawaasni keenya. Naannoo qawaayee qaannoo qaama saala wal qabatu dubbachuu irratti baay'ee saalfata. Kanaaf yaada kana kaasuudhaaf kaasee inni kan biraa kan haasofnu waa'ee qaama saalaa dhiiraa irratti tarii odeeffannoo tokko yeroo darbe miidiyaa hawaasummaa irra baay'inaan tamsaasamaa tureera. Tareet immoo yeroo sab ispeeshaalii barachaa turtes yookiin hojjechaa turtes immoo waan baay'ee argiteetta ta'u jedhee yaada. Akkuma beekamu qaamni saalaa akkuma qaama keenyaati. Qaama keenya keessaa qaama isaa hangafaaf isa duraati. Yeroo jedhutti namni kamiyyuu of eeggannoo akkuma ija isaa eeggatu bareedina fuula isaa eeggatu qaama saalaanis eeggachuu qaba. Kana irratti yeroo darbee qaamni saalaa dhiiraa sababii garaagaraa kan ka'e amputeetti ta'uu danda'a yookiin immoo tiraamaa irraan kan ka'e sababa balaa garaagaraa irraan kan ka'e wanti garaagaraa irra bu'ichituu danda'a. Akkuma beekamu immoo yeroo darbee haadha warraa tokko ta'e kan jedhus jira. Wanta jedhu dhageenye jirame. Wanti kun keessumaa amma fakkeenyaaf daa'immanis itoo hin beekin guutuu danda'u yookiin immoo namoonni sammuun isaanii yookiin immoo fayyaa sammuu qaban rakkoo kana immoo ofirraan gahan tarii argiteetti ta'uu dandeessa. Muuxannoo kee irraa kaatee nuuf qooduu dandeessa. Mee wanti kun dhiibbaa akkamii namarraan geessisaa? Yaalli isaa hoo akkamidha? Yaalli mana yaalaatti kennamu jira? Of eeggannoo akkamii gochuu qabu? Maal seetee amma qaamni sirriidha qaamni hundumtuu eegamuu qaba. Naturally qaamni lama baay'ee eegamaadha. Akka saayinsiitti deemtee qaamni lama naturally baay'ee uumamaan waaqni goomu sirriitti protect godhee uumee jira. Tokkoffaan sammuudha. Dhiigni achi keessa deemu bishaan maaltu achi keessa deemu hundi akka barbaade akka qaama biraa achi socho'uu hin danda'u. Sirriitti qulqulleeffamee bichaa kan isaan barbaachisu waan darbanna blood brain barrier baay'ee qaama biraarraa protect gochuudhaaf batalee dhukkuboota adda addaa ofiin qaama ofiitiin ofirratti uumurraa uumamuuf kan protect godhan. Lammaffaan qaama hormaataati. Testis. Innaa kun scientifically qaamuma keessaa iyyuu baay'ee protected qaamota ta'aniif lammaffaa. Balaan amma takkatti jettee akkas yeroo darbee sooshaal miidiyaas ni argina. Practicaalis immoo namoonni wanta akkanaa mudate yeroo baay'ee bira dhufanii yaaliin argatu. Qaamni muramu jechuun maal jechuudha? Kutuu jechuun waan jedhudha kan qaama hormaataa karaa adda addaatiin muramuu danda'a. Tokko namni sun ofirraa gaafamuun batalee dhiira ta'ee jechuudha. Kun dubartii irrattis mudachuu danda'a baay'ee kan yeroo baay'ee dhiira irratti mudata. Penile auto amputation. Qaama saala dhiiraa ofirraa muruu kan jedhudha. Kun tokko kun ofirraa muruun sababoota gurguddaa lamaan jira. Sababoonni inni duraa inni baay'ee yeroo baay'ee deddeebi'ee mudatu namoota dhibee xiinsammuu qaban psychiatric patients warra jedhamanidha. Namoonni akkasii sababoota adda addaatiin qaama isaanii ofirraa muruu danda'u. Inni kun egaa parsantii 65-83 average of parsantii 70 ol kan fudhatudha. Ofiin ofirraa muruu jechuudha. Ofiin ofirraa muruu. Qaamota hanga yoona addunyaa irratti galmee meedikaala irratti 123 ol galmaanii jiru. As of class 2015 hanga bara 2015tti. Namoonni 123 ol kan riippoorti ta'ee jechuudha. Riippoorti ta'anii jiru. Ofirraa muruudhaan. Wantoonni akkanaa namoota psychiatric patients irratti mudata baay'ee dhabu. Sababni inni lammaffaan isa kanatti bal'inaan dhufnaa. Sababni inni lammaffaan substance abuse wantoota suusii adda addaatiin namoota siisii adda addaatiin baay'ee dhibamanidha. Araada garaagaraa keessa namoota qabanudha. Namoonni akkanaa high dose alcoholii fa'aa
yeroo dheeraa fi humnaa ol fayyadamanii ta'uu danda'a. Kaanaabis, maariwaanaa wantoota akkanaa naafi qorichoota adda addaa namoota fayyadaman. Namoonni kun qoricha sana dhabuudhaan dingata dhabuudhaan yeroo ta'etti dingata dhaabuudhaan ta'uu danda'a. Withdrawal symptom jedhama yookiin immoo yeroo qoricha sana fayyadamanitti sammuun jaraa waan jijjiiramuuf kana keessa kun amma parsantii 20 fudhata. Parsantii baay'ee guddaadha gaba. Addunyaa addaa keessa jiru jechuudha yaadaan. Ofirraa muruu danda'u. Sana parsantii xinnoon immoo warri kaan hafee post circumcision dhagna qabaa irratti yeroo dhagna qabaa keessumattuu namoonni aadaadhaan dhagna qaban sirrii otoo hin eegin fi adoochaa sirrii yookiin anesteejiyaa sirrii otoo fudhatan waan godhanuuf teeknikaalii beekumsa dhabuuraa ta'uu danda'a. Mucaan sun adoochaa waan hin qabneef sochii adda addaa gochuu danda'a yoo sanatti namni qabu rakkisuu danda'a. Sababoota adda addaatiin irraa muruu danda'a. Yeroo wixxifatu sanatti irraa muramuu danda'a jechuudha. Circumcision yeroo dhagna qabaate sababni afuraffaan namoota wanjala cimaa hojjetan fakkeenyaaf gudeeddii dubartii irratti ijoollee xinnoo irratti yookiin immoo homosexual nama dhiira irratti dalaganiifa sanaan booda yaaddoo cimaa keessa gaabbii cimaa keessa seenanii post crime wanjala booda gaabbii cimaa keessa seenanii qaama sana hanga ofirraa muruu taasisa treatment fudhachuu danda'u. Gaabbii keessa seenanii gaabbii cimaadhaan qaama isaanii ofirraa muruu ni jiraata. Sababni shanaffaan transgender namoota qaama isaanii uumamaan qaama sana barbaanne dhiira ta'ee dhiirummaa isaatti kan hin hawwine yookiin gender dysphoria warra jedhamanudha. Yookiin durba taates akkas ta'uu danda'a. Gochuu danda'u jarris. Dhiira ta'ee maaliif dhiira ta'ee dhiirummaa isa kan jibbu ta'uu danda'a uumamaan. Tokko kana lammaffaa immoo kunis saayikaatirikii keessa jira affective personality disorder warra jedhamanudha. Qaama saalaa isaanii kana saala isaanii kan uumamaan wanti kan jibbuurraa ta'uu danda'a. Lammaffaa namoonni akkasii namoota wantoota adda addaa dalaganii hawwiidhaan ta'uu danda'a yookiin immoo wanjaa adda addaa dalaganii qaama isaanii jijjiiran durbarraa gara dhiiraatti erga jijjiiranii booda gara sanatti deebi'uu barbaadan fa'aa ta'uu danda'u. Gaabbii kunis gaabbii adda addaatiin kan dhufuudha. Ofirraa muruu danda'u. Wanta akkasii gaa ni mudata. Inni guddaan isaaf inni beekamaan psychiatric patients namoota dhibeetiin sammuu qaban rakkoo fayyaatiin sammuu qaban irraan gaa'ee jechuudha. Inni guddaan sanarratti. Baay'ee galatoomii. Kan inni ittiin raafatan bira darbuu barbaadu trauma adagaan. Yeroo baay'ee rasaasaan cuubeedhaan yookiin immoo adagaa geejjiba irratti namarra gahu motor vehicle accident jedhamanudha. Baajaajii ta'uu danda'a, dhoqqee ta'uu danda'a, makiinaa ta'uu danda'a, crashing yeroo adda addaatti kun mudachuu danda'a. Kanaaf rakkoowwan kanneen akkamii fakkeenyaaf amma sababa inni mudachuu danda'u baay'ee isaan nuuf kaafteetta. Rakkoo kana hospitaalatti wanti baay'ee si qunname jira? Wanti addaa hospitaalatti na qunname keessaa House of Black Lion Finfinneetti eeguun dalagu gara biyya keenyaatti wanta haaraa ta'e wayii ni jira ni mudata. Wanti gara biyyaatti haaraa ta'e jechuun sababoota hin kaasne keessaa tokko baay'it ciniinna harkaanii ciniinna harkaanii waa lamatu jira. Tokko human bite namni qaama saala hormaa dhiiraa ciniinuu danda'a. Kun kan mudatu during oral sex walqunnamtii saalaa afaanii gaafa godhamu. Biyya keenyatti baay'ee hin baratamne biyya alaatti baay'ee beekama. Wanta kana sababa kanaan kan ka'e kan irraa muramee jira. Laaqitee kan yaadi gooniif ni jira. Sababii ciniinnaa irraan kan ta'e jechuudha. Kan biraa ciniinnaan dog bite kun immoo yeroo baay'ee sareen ijoollee dhiiraa qullaafa fiigan irratti waan akkanatti mudachuu danda'a. Sababa kanaan kan ka'e dhagaanna tiraawomaan adagaadhaan kan dhufu yeroo baay'ee ni dalagna. Sababni wanti adda ta'e akkasiis si mudata yeroo tokko tokko. Psychiatric patient common. Hin dhufu baay'inaan. Asirratti yeroo baay'ee dhimmoota namoota fayyaatiin sammuu qaban wajjin kanuma wajjin wal qabatee qalabati kan of keessa galchan tareen kiisii muraasaan qunnameera lamaan sadeen tokko argeera. Qaama saalaa isaanii keessatti kan qalabatii itti galchanii dhiitee jechuudha. Anasitti illee kiisii muraasa argeen ture. Wanta akkasiis argitee beektaa baay'ee argiteetta jedhee yaada. Namoota akkasii dhaamsa akkamii qabdu? Wantoota akkasii maal seete amma ring and zipper injury jedhamanii jiru. Qalabatee akkasitti itti kaa'uu danda'a. Kun sababa lamaan ta'uu danda'a. Tokko qaamni saalaa kun jabaatee akka dhaabbatu during sexual intercourse yeroo wal quunnamtii saalaatti dubartii bira yeroo deeman qaamni saalaa akka dhaabbatuuf namoota
hawwii qaamni saalaa isaanii sirriitti akka jabaatee yeroo dheeraa turuuf barbaadan irraa ta'uu danda'a tokko. Maaliif dhiiga deebisu sana hanga ta'e tursadhanii yaaduudhaan kan ka'edha. Hidhuus danda'u baay'ee riingii bichaa miti. Hidhuus hin danda'u. Sababni lammaffaan biyyoota keenya keessatti illee kooman biyya keenya keessattis ni jiraata. Obviously ni jira. Biyya Arabaa keessatti especially strict Islamic rule Iraan na Iraaqii duraanii keessa fa'aa keessa ta'ee taqaandaa wanti jedhamu jira. Namoonni akka namaa inni sexual walqunnamtiin saalaa seeraan alaa waan hin hayyamamneef yeroo qaamni saalaa isaanii hawwiin walqunnamtii saalaa dhufee qaamni isaanii dhaabbatu sun akka bobbootaatti deebi'uuf jecha cabsuu danda'u ofii jiraatii cabsuu taqaandaa. Sana cabsuuf jecha riinga daddaatti kaanii fayyadamuu danda'u, harkaan cabsuu danda'u. Sun qaamni saalaa akka iddootti deebi'uuf jechuudha. Yeroo utuu hin beekin harkaa cabee wantoota adda akkasii mudachuu danda'u. Baay'ee galatoomii. Mee keeziin kun fakkeenya amma keeziin qaamni saalaa sababii qaamni saalaa dhiiraa sababii garaagaraan kan ka'e cituu danda'a jennee irra kaafteerta. Sababa baay'ee kaafte baay'ee bal'inaan akka hordoftoota keenyaaf ifutti. Mee dhiibbaa akkamii namarraan geessisaa? Yeroo akkamii mana yaalaa deemuu qabu? Akkasumas immoo yaaliin isaa maal fakkaata? Mana yaalaatti yaaliin isaa jira? Gaaffii baay'ee gaariidha. Inni jalqabaa egaa akkasiin jedhee inni baay'ee beekamaa ta'e sababni inni guddaan psychiatric patient yookiin immoo namoota dhibeetiin sammuu qabanidha. Namoonni akkasii sababa baay'eetiin baay'ee dhibeetiin sammuu tokko schizophrenia jechuun totally detachment yookiin maraatummaa wayyaa buusee maraatisa uummata keenya jedhudha. Sun tokko lammaffaa akkasiin jedhe namoota suusii adda addaa qaban kana sadaffaa namoota qaama saalaa isaanii jibbanidha. Afuraffaa namoota qaama isaanii jijjiiranidha. Namoonni akkasii saayikaatirii adda addaa qabanu ni jiraatu. Namni akkasii yoo si mudate adagaas ta'uu danda'a. Namoonni dhukkuba akkasii qaban ta'uu danda'a. Akkasiin jedhe intentional home namni namarraa muruu danda'a. Waan tokko tokko akkati zarii kee itti fufsiisne ni barbaadu tokko wantoota akkanaa darbee darbee ni mudata. Yoo argite maal goota inni jedhu jalqaba namni pre-clinicalii fi clinicaltti qoodee odoo hospitaalaan dhufin pre-hospital fi erga hospitaalaan dhufee maal argachuu danda'a waan jedhudha. Odoo hospitaalaan dhufin dura namni waan kana arge yeroo sanatti dhiiga wanti kun gaafa citu ni dhiiga waan ta'eef qaama isaa hafe sana hidhee jabeessee hidhee faashaadhaan xaxee dhiiga sana dhaabbisuuf yaalii gochuu qaba. Namni kamiyyuu kana gochuu ni danda'a. Kun nama beekumsa guddaa barbaadu miti waan gurgurraa dhiiga sana dhaabu. Dhiiga dhaabu. Sana lammaffaan namni kun maal gochuu qaba? Qaama cite sana isaa hafe sana fuuchuu qaba. Lafaa kaasuu qaba. Kaasee feestaalii ta'uu danda'a, laastikii qulqulluu adda addaa ta'uu danda'a. Isaan maree baradoo keessa wanta qabbanaa ta'e. Cabbii keessa kaa'uu danda'a, firiijii keessa kaa'uu danda'a. Sana kaa'ee kana kaa'uu danda'u qaba. Kun lammaan barbaachisaadha. Eega sana godhee booda odoo sa'aatii 24 hin geenye gara mana yaalaa fiduutu irra jiraata. Odoo sa'aatii 24. Sa'aatii 24 booda yeroo baay'ee hin fayyadu. Sa'aatii 24 dura yoo dhufe reconstructive wanta sana deebisanii wal suphuudhaan yaaliin guddaan gaggeeffamuu danda'a. Kanaaf sa'aatii kana gidduutti deebi'ee dhufuu qaba. Dhufuu qaba. Batalee yoo cabbii dhabee maal godha? Yoo cabbii argate wanti sun hanga sa'a 16 jiraachuu danda'a. Qaamni irraa citu sun odoo rakkina guddaan uume hanga sa'a 16 jiraachuu danda'a. Na sa'aatii kana keessatti mana yaalaa ofii deebistee yoo jalqabde deebi'ee fayyuunsaa qaamni sun deebi'ee akka duratti fayyuunsaa baay'ee guddaadha carraan fayyuunsaa. Yoo kana hin arganne namoonni kana hin arganne cabbii baradoon argatan namoonni keenya baadiyyaa jiraatu. Waanuma sana qabatanii laastikii yookiin feestaalii ta'uu danda'a waan qulqulluudhaan qabanii maranii shaffananii yoo danda'ame sa'aatii 6 keessatti dafanii mana yaalaatiin yoo ga'anii fi mana yaalaa jala dhaqanus immoo murteessaadha bakka xeenaa xaabiyaa dhaqu miti wantoota akkanaa gaafsa mudatu lafa hospitaala guddaa yaaliin sun irratti jiraachuu danda'u qaqqabuu qabu. Maaliif xeenaa xaabiyaa deemanii achii hospitaala biraatoo deeman guyyaa lama sadiitti fudhachuu danda'a. Kanaaf qaxxitaa kallattiidhumaan bakka yaaliin kun itti gaggeeffamutti yoo dafanii deeman as of emergency sa'a 6 gidduutti yoo ta'e yoo cabbiin argatin reconstruction sun yoo jalqabame ammas carraan fayyuusaa baay'ee guddaa ta'a. Akka duraatti deebi carraan akka duraatti deebii fayyuusaa baay'ee guddaa ta'a. Kanadha. Kun maaliif barbaachisaa ta'e wanti kun yoo hin fayyine
wantoota gurguddaa dhibee gurguddaatu jira gaa sana mudatee tokkoffaan qaamni saalaa kun waa sadii hojjeta. Inni jalqabaa inni jalqabaa qaamni saalaa kun inni wanti guddaa tokko fincaan baay'ee fincaan qaama saalaa kana keessa ba'a. Inni yeroo isin kennin inni guddaan tokko fincaan karaa sanaan baasu. Wantoonni biraa wanti xuraa'aan qaama keessa jiru wanti lubbuu keessa miidhu tokko fincaan. Fincaan cufamee jechuun namoonni yeroo sanatti du'uu danda'u ijoollummaadhumatti. Maaliif amma ittaanee kan dhufu sexual intercourse wal quunnamtii saalaati sun yeroo dheeraa booda waan dhufuudha. Ijoollummaarraa darbitee waggoota dheeraa booda waan dhufuudha. Fincaan garuu torban tokko cufuu hin dandeessu. Cufuu hin dandeessu kan lama hojiin ala ta'a waan ta'eef. Na du'a fiduu danda'a. Kanaaf inni jalqabaa fincaanii inni lammaffaa yeroon intaraasaa ga'etti wal quunnamtii saalaati. Inni sadaffaa eega wal quunnamtii saalaa goote booda kan itti yaaddu jenereeshinii keetti fufsiistee sanyii kee fudhattee ijoollee keetti guddistee hawwii jireenya kee tolfachuudha. Kun egaa gammachuu jireenyaa waan ta'eef namni kamuu waan keessa darbu. Kanaaf kun sadanuu affected ta'a. Innaa kun gaafa ta'u gaa kun irraa dhiteenna kun tootaalii rakkisaa ta'a sadan. Yoo kanaaf egaa yaaliin hospitaala keessatti yaaliin gurguddaan adeemsifamuutu irra jiraata. Ni adeemsifamas yeroo baay'ee. Yaaliin jiru hospitaala gara keenya erga dhufee booda tokkoffaa inni jalqabaa dhiiga sana sirriitti dhaabuudha. Ammas hospitaala keessatti. Inni lammaffaan jiru baqaqsanii hodhuudhaan yaalii suphuudha. Walitti qaama citee fi qaama hafe sana walitti hodhuudha. Kun egaa yaalii baqaqsanii hodhuu gurguddaa keessaa isa tokkodha. Sa'aatii dheeraa fudhachuu danda'a. Sa'aatii 8, 10, 12 fudhachuu danda'a. Qaamni kun baay'ee barbaachisaa ta'e yaaliin isaas akkasuma duukaa guddachaa advaans ta'aa dhufee jira. Maakiroo sarjarii fi maayikiroo sarjarii jedhamee iddoo lamatti qoodama. Yeroo ammaa maayikiroo sarjariidha. Maayikirooskooppiidhaan ilaalaa under magnification guddistuu ilaalamaa kirrii qaqalloo ija keetiin mul'anne maayikirooskooppiidhaan mul'attuun hidda dhiigaa sana deebistee walitti hodhuu. Hidda dhiigaa deebistuu walitti hodhuu. Hidda dhiigaa geesstuu walitti akkasumas hidda dhiigaa citee jiru sana hidda dhiigaaf narbii cite sana hidda dhiigaa deebistuu wajjin hidda dhiigaa geesstuu wajjin narvoota jiran walitti erga suphitee booda qaamota erectile function qaama hormaataa dhaabbisuuf fayyaadan corporal cavernous spongios kan deebistee walitti suphuu sanaan booda gaa qodaa jiru walitti suphuudha kan jiru. Innaa kun egaa maayikiroo sarjarii jedhama. Yoo maayikiroo sarjarii akka biyya keenyaatti maayikiroo sarjarii yeroo baay'ee nu mudatu namoonni maayikiroo sarjarii gaggeessan yeroo baay'ee warra ijaati. Kan access kan qaban. Yoo hin qabaanne maaltu goota ta'e maayikiroo sarjarii sun ammuma ijaan argituun warra mul'atan walitti suphitaa fi anaatoomikaalii iddoo jara yaadachaa walitti suphitaaf differensii qaba. Effektiin jiran kun differensii jechuun adda addummaa qaba. Maayikiroo sarjariin baay'ee gaariidha. Wuxeetiin isaas hamma % 90 deebistee dhaabbachuu danda'u wal quunnamtii saalaa gochuu fincaan dabarsuu akkas baay'ee gaariidha. % 90 effektiivna. Yoo kan argannes immoo maayikiroo sarjarii gootaa. Maayikiroo sarjarii gaafa gootu gaa simmeetiin namatti dhaga'amu qaama saalaa wal quunnamtii saalaa gaafa gaggeessitu caafiirraa simmeetiin namatti dhaga'amu sun baduu danda'a. Garuu qaamni kun dhaabbatee wal quunnamtii saalaa gochuu fincaan dabarsuu ni danda'a. Kanaaf amma qaamni saalaa dhiiraa tokko sababa garaagaraadhaan kan ka'e yoo cite yaaliin isaa akka jiru kaasteetta. Namni sun deebi'ee fedhiin wal quunnamtii saalaaf qabu akkasumas immoo wal quunnamtii saalaa irratti yookiin immoo hojii kanaan dura ture hojjechuu danda'a. Yookiin immoo jabinni isaa akka kanaan dura jabaachuu danda'a kan jedhu. Ni danda'a. Definitely. Amma kan maayikiroo sarjariin % 90 ol effektiivii jechuun kun እንግዲህ hanga % 10 ኮምፕሊኬሽኒን eega operation ta'ee booda mudatan ni jiru. Wantoota mudatan keessaa jalqaba irratti wantoota mudatan keessaa tokko sensationin sun dhaabamuu danda'a jechuun qaamni dhaabbatee garuu miira qabaachuu wal quunnamtii geessisu sun sitti dhaga'amu sun baduu danda'a. Especially maayikiroo sarjarii yeroo maayikirooskooppii yoo fayyadamne sun tokko. Meef simmeetii yeroo sana jiru sun maayikirooskooppii fayyadamini yaaluu godhamu sun jechuudha. Maayikirooskooppii hojjette garuu kun sirrachuu danda'a tokko. Lammaffaa wal quunnamtii saalaatiif kan barbaachisu qaamni sun deebi'ee dhaabbachuu danda'u isaati. Qaamni dhiiraa sun immoo dhaabbachuu danda'a. Dhaabbiin garuu gosa lamatu jira.
tokko dhaabbachuu danda'udha lammaffaa rigid direction jabaatee walqunnamtii saalaaf yeroo dheeraa turu yeroo barbaachisuuf turu kanaaf dhaabbachuu danda'a rigid direction garuu hanga persentii 50 gabbuu danda'a. Walqunnamtii gootees garuu turuu danda'u jabaachuu baay'ee jabaachuu kan duraan danda'u naaf dhiisuu danda'a especially maakiroo yoo goote. Maakiroo yoo goote garuu wantoonni kun gaan persentii 90 dhibba keessaa 90 effectively saksii gochuu danda'a yookiin walqunnamtii saalaa gochuu danda'a. Karaa fincaanii isaa deebi'ee sirreeffama sensation sunis ni jiraata. Kanaaf kun persentii guddaadha gam. Wanta akkanaas mudatee booda yaalii argattee dhibba keessaa persentii 90-80 iddoo duriitti deebi'achuun akka yaalaatti waan guddaadha saksasii guddaadha. Baay'ee ibsa bal'aa nullatti dhimma kanarratti yaaliin isaa namoota akkamii irratti mul'ata mallattoo isaa fi namoonni utuu mana yaalaan deemin maal gochuu akka isaan qabanii mana yaalatti immoo yaaliin isaa maal akka ta'e guutummaa namatti ibsa bal'aa nullattidha. Isaan yaaluu kan jedhuun yaalamuu danda'adha. Fakkeenyaaf qaamni saalaa dhiiraa irraa citu yoo bade yookiin immoo yeroo jedhame gidduutti mana yaalaa ga'uudha yoo baatan yaaliin biraa jira. Fakkeenyaaf namni kun amma yoo katisaatee qaamni saalaa irraa cite sun yookiin immoo kan irraa cite irraa badeera yoo ta'e namni kuni akkasuma lafuu danda'a yookiin immoo yaaliin biraa kennamu jira gama ogummaa fayyaatiin. Ni jira. Wantoonni akkanaa irra deddeebiin biyya keenyatti waan dalagamneef malee dalagamuu danda'a asittis haa ta'u garuu ni jira. Itti fufee maaltu jira baay'isanii hodhuudhaaf saa jedhame keessatti yoo qaqqabne yookiin achitti badee yoo hafe yeroo baay'ee nama badee hafa achitti wanta akkanaa hedduu mudata. Itti fufee maaltu jira artifishaalii qaama biraarraa fiddee qaama hormaataa sana fakkeessamee qaamni hormaataa artifishaalii ta'e tokko dalagamuuf ni danda'a. Kun eegam meedikaal afaan meedikaalaatiin total phallic reconstruction jedhama. Kuni qaama daddarraa fudhuu danda'a. Miila keenya gara irra keessaa kan miidiyaal ta'e. Naannoo tafaarraa fudhamuu danda'a jechuudha. Commonly radial forearm jedhama harkarraa. Qaamni gogaan. Kana jechuun gogaadhaa fi kun irraa citee. Gogaadhaaf sortiishuun artarii isaa. Ujummoo dhiigaa fi narvii wal qabatan irraa citee. Qaama sanatti qaxxalu. Qaama sana akka sheepii qaama hormaataa sanaan qabatee kan dalagamee fi irratti opereeshinii ta'ee akkuma duraanii qaamni hormaataa dhiiraa yookiin peenis dalagamuuf ni danda'a. Kan akka yeroo guutuu akka kan sarjarii saksasiidhaa yoo ta'e osoo sana gabbuu danda'a. Garuu walqunnamtii geggeessuu danda'a. Artifishaalii sanaan dhaabbataa walqunnamtii saalaa geggeessuu danda'a. Mucaa godhachuu danda'a. Wantoonni akkanaa. Inna immoo wanti guddaan isa caalaa immoo xiinsammuu namicha sana sirriitti deebisuu ni danda'ama. Saayikosooshiyal, saayikoloojikaal kan sammuu isaa fi saayikosooshiyal rileeshiniin namoota biraa adda addaa wajjin qabu walqunnamtiin namoota maatii haadha manaa akkas sana deebisuu irratti gahee guddaa taphata. Kana jechuun fakkeenyaaf amma saayikoloojikaalii xiinsammuu namni kun miidhamuu danda'a qaamni isaa yoo irraa cite. Garuu artifishaalii yommuu ta'u amma tokko sammuun isaa ni deebi'a. Of amansiisa waan ta'eef. Of amansiisas immoo dalagaa isaas immoo ni dalagaa maaliif walqunnamtii gochuu danda'a. Mucaa godhachuu danda'a. Kanaaf itti fufee kana jira. Kun yoo hin danda'amne maaltu jira yoo jette amma wantoonni amma jenne kun egaa orderiidhaan waan dhufanudha. Yoo hin danda'amne ta'e wanti itti fufu namoota fedhii isaa qabaniif transgender qaama saalaa jijjiiruu. Namoonni dhiira ture kan fedhii isaa yoo ta'e gara dubartiitti deebistee jijjiiru. Sun egaa opshinii yookiin filannoo dhumaati. Qaama saalaa sana fakkeenyaaf irraa beekna kan qaama saalaa dubartiitti jijjiiramuu danda'ama. Sun reconstruct ta'ee qaamni sila qaama dhiiraa ta'ee uumamaan jiru sun gara dubartiitti akka deebi'u. Sun egaa opereeshinii waan dalagamudha. Gootee fi namni sun gara dubartummaatti akka deebi'ee qaama saalaa akka itti fayyadamu gochuu ni danda'a. Namoota fedhii qabanii fi biyya keenya keessatti egaa wantoonni adda addaa kana dhorkuu danda'u amantii ta'uu danda'a moraal vaaliyuu wanta akkanaa jiraachuu danda'u garuu namoota fedhii qabanii akka yaalitti jiraachuu isaa agarsiisudha. Namoota fedhii qabanii fi seetaappii warra kanaa eeyyaman keessatti gochuu danda'u. Namoonni kanaaf jecha kun meedikaalidhaa fi wanjala adda addaa hojjetan iyyuu namoonni qaama isaanii jijjiiran jiru dhokachuuf jecha. Namoonni qaama saala isaanii wanjala hojjetanii qaama saala isaanii jijjiiran jiraachuu danda'u. Malee amma kuni waa'een kana tarii sababii amantii irraa kan ka'e ni eeyyamu ta'uu danda'a biyyoota baay'ee keessatti namoota baay'een asittis
garuu yaaliin isaa akka jiru ibsuudhaaf malee optionii filannoo dhumaati. Malee akkas godha jennee biti kan gochaa jirru garuu yaaliin isaa akka jirudha. Yaaliin akkasii akka jiru hawaasa keenya hubachiisuu barbaanneeti gama fayyaati wanti ta'e. Kanaaf wanti irratti dabaltu yookiin immoo of eeggannoo akkamii gochuun danda'ama? Fakkeenya wanta kana ittisuudhaaf maal gochuu qabu? Uummanni keenya egaa jalqaba wanta kana yoo mudate tokkoffaa wanta kana ni mudata. Maatii keessa ta'uu danda'a, ollaa ta'uu danda'a, naannoo isaa ta'uu danda'a, namni kuusaa ta'uu danda'a. Namoonni kana dhagaan hundumtuu yaaliin isaa akka jiru beekanii namoota wanta kanaa mudate gara mana yaalaatti erguudha. Akkan sirasiin jedhe egaa amma dandeesse dhiiga dhaabuuf yaalii gochuun namootni achi jiran fi qaama sana fuudhanii fiduun yeroodhaan gara mana yaalaatti geessu kallattiidhaan bakka hikimnaan yookiin yaaliin akkasii jirutti geessuu danda'u tokko kan. Lammaffaa wantoonni akkasii akka mudanne of eeggannoo cimaa gochuu fi namoota saayikaatriik peeshantii yookiin dhiirsa sammuu qabaniif of eeggannoo guddaa gochuu fi danda'uu qabu. Maatiin bat keessumattuu tokko ijoolleedhaaf batalee baadiyyaa keessatti ijoolleen qullaa jiran miidiyaa fiigee taphachuu wantoonni akkasii fa'aa hir'isuu danda'u. Namoonni wal quunnamtii afaanii godhan kanarraaf yoo qusatan baay'ee gaariidha. Yeroo sanatti cineen kutuu duwwaa miti yeroo baay'ee infekshiniis ilkaan namaa kanarraa baakteeriyaan kun infekshinii isaatu torban lama booda cetuu danda'an ta'e waan akkanaarraa yoo of qusatan baay'ee gaariidha. Namoonni egaa of eeggannoo hanga danda'e gochuu qabu. Of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Egaa gabaabumatti kabajamtoota hordoftoota keenyaa sababa garaagaraadhaan kan ka'e qaamni saalaa cituu danda'a yookiin balaan irra ga'uu danda'a. Kanaaf immoo maal gochuu akka qaban sababoota akkamiirra namarra ga'uu danda'a. Yaalii akkamiitu jira? Dursinee of eeggachuudhaaf maal gochuu qabna? Mana yaalaatti immoo yaalii akkamii kennama kan jedhu irratti turtiin Dr. Saabeetii wajjin goone kana fakkaata. Egaa hanga xumura sagantaa keenyatti waliin turtanii waan hordoftaniif galatoomaa.